silii seeraati nu jaalladhu isin jedhu. Ati garuu yaada isaanii sun hin fudhatiin. Waggaa 2 yuunivarsiitii keessatti dabarsaa tureen atis guyyaa guyyaan akkanaaf bilbiltu ni yaadatta. Lammiiku ati kanuma kooti moo kan koomitii naan jette? Anis Ayyaantuu ko ani kanuma keeti. Shakkiin tokkollee si keessatti uumamee yommuu siin jedhu atis deebitee erga kan koo taate warri koof kan kee baruu qabu naan jennaan. Anis ergan boqonnaa kootiif yuunivarsiitiidhaa galee warra keetitti himeen waraqaan akkanaaf ergamu taasiseen fulbaana 19 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qubeelaa waliif goone. Sana booda Ayyaantuu ko anis atis gammachuun osoo waliin jirru yeroon barnoota koo ga'ee gara barnoota koo deebi'e. Atis naaf bilbilte lammiiku osoon Saudi Arabiyaa deemee maal ta'a naan jette. Anammoo hin ta'u garuu harmeen keessi malee nama hin qabdu akkamti gattee deemtaa siin jennaan ni obsitaa siin jennaan harmee koorra si obsinaan isheenan obsanaan jette. Garuu kaadhimaako namni ammas nurra ta'uu hin dandeenye anumaa fi si gargar nu baasuuf jecha jechootan taane akkan siin jedheen beekte natti jijjiiramu eegalte. Ayyuuko seenaa guddaa kanan jedhamne waliin dabarsine ni beekta miti. Iddoon nuti yeroo baay'ee waliin teenyu walaammanne yeroo waliin dabarsisuun si fuulduraa badeetu deemsa kee irra geenyaan na jibbite. Garuu Ayyaantuu guyyaan boqonnaa simesteeraaf yuunivarsiitii Asoosaadhaa dhufe beellama keetiif Finfinnee waliin deemne san wanta taane yaadattu jaalleeku kan dhugaas deemsi nafneen nagaatti illee hin jenne callisteetuma deemte. Maaloo ayyuu jaalala keenya akka dammaa mi'aawu akka baaboo urgaa'u sanarraanfatte bilbilallee naaf bilbiluu diddee. Ayyuuko taliila akka bishaanii barreeffamaan karaa dambaree jaalalaa siif erge kana atis dhaga'uu baattu warri biyya keessaa yoo dhaggeeffatan siifaa bilbilanii. Biyya ambaa yoo ta'e dararaa hedduun kan namarra ga'aa jiru kanuma argaa jirrudha. Garuu osoo asumatti waliin hojjennee guddannee jiraanne waa hedduun nu mudatu. Waanuma fedheefiyyuu achittis nagaaf fayyaan siif hawwa. Garuu dararaa biyya ormaarra hiyyummaa biyya keessii fooyya. Ani bilbila kee argachuu hin dandeenye. Adaraa Ayyuuko ani nama biraan qabuuti suma abdiin koo siin jaalladha sin abdadhas. Oduu namaa maaf dhageessaa oduun gargar nu facaastii rakkina kee waa si dhibee waliin haasofna kophaatti ijoollummaa wal jaallanne wanta hedduus dabarsine hadha maaltu si tuqiree nu lamaan wal jibbine wanta hedduun sitti madhe yaanni kan kee kun na dhibee sin jaalladhaa nan jibbine rabbiin laali nan cinqine. Maaf dhageessa oduu namaa booda oduun kana qaba jaalala kee dhabee fayyaan kootu maaloo ansiif wayyaa. Karaa raadiyoo Oromiyaa qophii dambalee jaalalaatiin kan siif erge Barataa Lammii Baqqalaati. Ayyaantuu Turaatiif kan nagattee biyya ormaa deemteef. Foto bareedu biyya kiyyaa handaatu hiraare amaanaa siyaatu nayyaatu naannaawe yaanni kee namiidhee na sakaalee numaan fayya miingamaada ijaa sidaalee asumaalee jiteetti niinumaa kakadhee numaan fayya jiteetoo kootu naaf sakadhee. Ashita mamara tulei nadura mulata Asifin bolole jisuna hadorkita Asifin bolole jisuna hadorkita Eda namni salphumatti jaalalaan booji'ama maalinaan jechuu dandeessu ta'a dhaggeeffattoonni qophii dambalii jaalalaa warri akka koo jaallattanii dhabdan naa beekuu dandeessu namoonni baay'een na taajjabuu dandeessu. Garuu manni murtii iyyannoo jaalalaa osoo jiraate dursa iyyatee himatee kan harka koo keessa si galchatu anadha. Kunis hin jiru. Bakkatti furmaati dhibe. Jaallatanii dhabuun akkam nama taasisalaata jirana. Jaalalli ana biratti hiika guddaa qaba. Si biratti garuu hiika waan qabu natti hin fakkaatu.
waan ani baay'ees jaalladhee fi namaaf bakka guddaa kennita. Nama kabaja. Hojii keetiif bakka guddaa kennita. Yaada gaarii namaaf qabda. Atis namaan ni kabajamta. Ni jaallatamtas. Sabboonaadhas oromummaa keetti ni boonta. Hiriyoota kee duratti kabaja guddaa qabda. Amalli kee baay'ee namatti tola. Kana qofaa miti. Ulaagaan ani ittiin si jaalladhe hedduudha. Jaalalli kee akka abiddaa marrummaan koo na waade. Callisee jaalala karaadhaa namatti goru miti. Jaalala dhugaati. Yoo fiixaan ba'es kan firii godhatu. Ambur ija isaa arguudha jedheen yaada ture. Xalayaa hedduun si barreesse. Homaa deebii tokko illee hin arganne. Egaa jaalala keessatti walamanuun waan guddaadha waan ta'eef walamanuun barbaachisaadha. Mee walaloo jaalalaallee akka qabdu. Jaalala abbaan dhabin jedha. Kiyya waan abbaa dhabeef. Jaalala abbaan dhabin. Inni abbaa dhabee qubsuma isaa dhabee raasamman karaara. Abbaa isaa barbaacha bu'ee bahagaara. Gufuudhaan dhahamaa sifachaa awwaara. Takkas gadi ruuqamaa konkolchaa awwaala. Kunoo abbaa soqa raasamman karaara. Giifti koo mee waa si gaafadha. Kiyya moo kan keeti abbaan isaa eenyu? Maaf keenya godhannu maaf hin kunuunfannu? Paappilaavii dhiifnee agaappelaaviidhaan waliin haa jiraannu. Abbaan isaa eenyu hamma wal gaafannu jaalalli koof keeti waliin haa unannu. Nutuu waliif hirko utubaa jireenya riqicha jaalalaa waliin irra deemna. Kaazinaa jaalalaa onnee keessa keenya qarshiin hin bitamu arjoomoo kaan beenyaa tikfachuudha qabna jaalalli qabeenya. Jaalalli abbaan dhabin bosonas hin galin shira ciniinfatee kijibas hin dhalin. Asheeta hin qorre ka onneen biqilchu isa sukkummachaa hegeree fidilchu mi'aa fi hadhaalee dabaree hin gingilchu. Abadan jaalala abadan jaalachu. Giiftii koo onneen kan kee keeti ka ayyaadu yaadda akkuma warra durii yeroo dabarsa moo baruuf na barbaadda waliin hin qoodanna gammachuu fi gadda kana guutte kana ati anaaf adda. Jaalala kan banne takka akkan dhabamne akka nus nun ganne onni irraan baqanne paarkii yookaan dallamaaf ittiin dhaabbanne quuncee wal gargaartee arba guddaa hiiti miti wal gargaartee garba guddaa ceeti lubbuun jaalalaallee anaaf si hiilleeti. Qarshiin hin bitamu warqiis tahee meeti waliin abbuu qarnaa jaalalli koo keeti. Akkas waliin jedha. Angaruu dhibamaadha. Kana manuun qabuufu warra wal amantaniif. Isiniif immoo ta'amma jaaladheef akkana barreesseera. Ka ammaan dura dhiyeesse sun wanta na mudateef dhibee qabuuf jaalala akka abbaa qabaatuuf gartokkee akka hin taaneef anin jaaladhaaf sammuun na hadooda onneen na dhoora. Isii bira jiraachuu baanaan garuu bu'aan qabu. Jaalli aksiyoonii aksiyoonii sheer kaampaanii ka waliin ijaarratan ka waliin qooddatan jaalli nam tokkoomi jaalalli garlame addunyaa jaalalaa keessatti tokko eda'u tokko addunyaa reegaa keessa garuu tokko eda'u tokko lama kanaafuu waliin qooddachuun aksiyoonii uumuudhaan jaalala wajjin haa ijaaru akkasittiin isheedhaafis walaleesseen jira fudhu siif kenneeran jedheen dhuunfadhu kiyya sii keetis tolcheetu si uume kalaqa bareechee ogummaan faayisee ilillii fakkeechee diizaayinarra addunyaatti akka si kalaqe atanaaf duungoodha onnee koo si soqe gaadidduuf urjiidha giiftii koo calaqqe harkas si qabadha hirkoo koo yaa dhanqe. Anoo si namana dhoreeto na seene lafeef dhuka keessa mukula gubaan jismii na bobeessa na jilbiinfachiisee wabii na waamsisa onneen siif qulqullu kaawwaniif duumessa onneen koo si malee kumaaf harkan laatu kan biroo madaqsuuf goonkuma watwaatu waamichaan dhagahu kaawwaniin owwaatu si waaqeffatteerti onneen duuka kee bobbaatu. Ilillii koo mee maaltu naaf qorsaa akkamtu naaf fala na keessa facaafte barqaanqee jaalala ijjiin hijaaba hin mil'attu ala huccuu kee naan gahi tirmaa kee hojjaalala ammas akkas ta'u kuuwwan akeekuma eeyyan kuuwwan akeekuma kuun shira gaade waliigaltee horfa onnee cilee dibee itti gata balfa kaan garaan gubannaan qishnaa bu'ee kolfa onneen si kajeelee fagoon lallabatu eeyyamiif onneen kee koo akka raabbatu isatu qorsaa fi maayin bowwaafatu haala kee jaallatee onnee yaboon nyaatu. Hawwiin koon guuttamaan maaliifan booya ormi maaf ililchaa waanyoon kumaatama jaalala itichaa jibba nadheeffanna akkuma eebichaa bishaan guutuu jaarkaanii naabatu yennaa maashoo mataan bowwaafatu annan booyaa gari inni ililchaa nattadhooftee jiru nakka eebichaa situ naa mi'eessa ati handariidha ta fakkeenya hin qabne ta orma fakkaachuuf goonkuma niyyanne safuu kalee beektuun ta nyaaran haaddanne maxinoo jaalalaa tanarraan qusanne qulqulluu waaqayyoo ta yaboo hin daganne faaya caaltu tana kee kan qabne. Faaya koo onneen hin waaqeffattu si malee goonkuma
ati naaf takkatti qixxee kumaatama handarii koo eeyyan jaalalli keetuma inni kun fakkeessa kuwwan akeekuma akkasitteen ishee ammaa faaya akkasitteen ishee jaja akkasitteen ishee qaba warra kaawwaniif garuu ibidda dhagaa isinaan yaa baasu dhibeen tiyyatan. Jaaladhee si dhabuun fafaa halkanii guyyaa gulufaa si malee jedhee manni koo siin bareeda jireenyi koo suuraa kee argeen gammadaa mul'atee na duraa badaa kanaafaan bada duuba kee aneessalee jiru kakka kee. Hayyee kana fakkaata gaa seenaa fi muudannoon dargaggoo kanaa namoota baay'eedhaaf ergaa dabarsuu danda'a jenna. Dargaggoon kun egaa bu'aa bayiinni keessa darbe keessattuu jaalalleessaa waliin wal beellamanii isheen yeroo baay'ee kottu jetteenii wal arguu dandeenyaa jechaanii turte isa boodaan